السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبجمتوتا هردفتوتا channel FM Technology nageen rabbi bakka jirta maratti isin biraa dhangala'oochaa deebinee olaatiisan dadhawaa jirra jechuudha. Har'ammoo wanni qabannee isinii dhufne waa'ee moobaayilii teenyaati. Moobaayilii teenya keessaa immoo har'a waliin addatti qabadhee isinii dhufe jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya tooftaa addaa takka tan teekinooloojiin hangam takka akka babal'atte mirkaneessuu qabadhee isinii dhufe jechuudha. Kana jechuun waliin har'a isinii qabadhee dhufe gabaabdumatti jechuudha. Akkamitti osoo bilbila keenya bakka sagaleedhaan idaan tanaas ta'e bakka sagaleen hir'isan tanaas akkasuma bakka paaworii tanaas ta'e iskiriina keenyaas osoo hin tuqne akkamitti bilbila keenya gurra qabadneetuma akka inni ka'u yeroo namni nu bilbile jechuudha. Akkamitti goonaa haja'uun qabadhee isinii dhufe kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf viidiyoon kun isin barbaachisaa. Viidiyoo kanarraa hin fagaatinaa. Akkasuma immoo chaanala kanaaf haaree taanaan maatii tahaa. San qofa osoo hin ta'in viidiyoo kanas laayikii kannaa fi yaadaaf gaaffii keessan nu biraa hin fagaatinaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Hamma na erga jennee osoo yeroo teenya hin gubne karaa viidiyoo teenyaatti haaseenu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneeti jira jechuudha. Wanni viidiyoo tana qabadhee isinii dhufeefis jechuudha. Osoo bilbila keessan harkaan hin tuqne jechuudha. Yeroo namni isin bilbile akkasumatti lafaa fuutanii gurratti qabatan jechuudha isin. Haasuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Ifiif haasa jechuudha bilbila keessan. Kana godhuudhaaf ammoo appilikeeshina tokkotu jira. Appilikeeshinni kunis akkuma agartan kunoo Raise to Answer jedha akkuma asirratti agartan kabajamtoota hordoftoota keenya. Appilikeeshina kana gabbuufannaa dura akkaataa itti gabbuufatan isin garsiiseetiin achi booda akkaataa itti fayyadamtaatis isin garsiisa jechuudha. Kanaaf asumaan Play Store keessa bira dheetanii jechuudha. Maalti barreessitanii Raise to Answer hajoo akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Itti barreessitanii search gootanii asirratti akkuma agartan install godheetiin jira waan ta'eef open jaa jechuudha. Akkanatti haala kanaan isiniif fida jechuudha. Bannaanu jechuudha. Ifiif banama achi booda ol kaaftaniituma bilbila keessan jalaa fuudhuu qofaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkaataa inni itti dalaguus mirkaneesseetiin isin garsiisa jechuudha. Viidiyoo itti aanu kanatti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya bilbila lameen kanaan isin mirkaneessa jechuudha. Appilikeeshiniiwwan dalaguu fi dalaguu dhabuu isaa jechuudha. Kuni bilbilli xiyyaa akkuma agartan kanaaniin osoo bakka takka tuqne jalaa kaasee isin garsiisa jechuudha. Kanaan ammoo ittiin bilbila jechuudha. Haati bilbiluu akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya bilbilamee jira jechuudha. Gurra qabadheetiin isin garsiisa jalaa kaaseetiin jechuudha. Akkuma agartan. Akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya jalaa kaafnee jirra jechuudha. Osoo bakka takka tuqne kanaaf haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Appilikeeshiniin baay'ee bareedaadha. Galatooma. Kana fakkaatti kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma daawwatan kana jechuudha. Lafuma ol fuutanii gurra qabatanii hello jechuu qofa jechuudha. Kanaaf viidiyoon tun akka irraa baratanii irraa fayyadamtanii isin gammachiiste abdii guddoo qabna waan ta'eef irra deebinee waan isin gaafannu nu jajjabeessuudhaaf chaanala kana subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo kanaaf laayikii kannaa isin jenna. Yaadaaf gaaffii qabaannaan ammoo nu bira hin kutinaa. Waan kana sirraa'uu qabda. Waan kana nu dalagi jettanii nu gorsuu keessanis yookiin nu ajajuus hin irraanfatinaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Erga hamma jennee viidiyoo har'aatis asirratti haa dhaabnu. Nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.